wajjin dhufte anis nanerga ittina softa anis sifanerga waan osoodhaan angalchu waan hojii jechuu dhiisaan angalchuan hojii dhiisee waan qabame biyya galuu isaa waan irraa over the game yoonar ana alaan amma taayisni deebi'ee saaramtiire deebii kana gamtu akkami ajandaan babaa'etu fi akka teenye saatii dheeraa sumnuun barbaadu saatii gabaabaa badiyoon qabaadde abdi badii qabda kana ta'e badii hin qabu amma beekutan nama kan biyya kana fiduu hojii galchuudha hojii jiruudhaaf waraqata bakka inni irraa jiramu laalu namni immoo hojii keessa gadi hin teenye hojii hin barbaanne gaafa walaa dhukkubaaf ba'e dhukkubsatee itti baafte achi bakka jijjiireef hojjechuu dide bakka jijjiireef hojjechuu dide nan galchuu nan laallatu kana booddee. لا أبدي غرغاري أكنا مومات أوبوليتي نما دوبت كونتي توكي رجيفت أما أبدي ما رجيفت توكي وأوبوليتي تيجي ناسيتي ما فني سجلي سينكابا بقى كباتي شوكيرا وين توكي سجلي سينكابا أوبوليتي كي يقول لكم ستير عنجدين أبدي رجيفت أما مجادو بجيمنا ganni dhaggeeffadhu anarraa maal faa'umte amma tokkummaa anaasas hojjaasaa dheeraan danda'uudhaan anarraa maal hubatte waan nasitti mucaasana ganni noo yaada jijjiirratti illee mucaasan akkati baraaruu dandeessu akka biyyan galleef matoo lakkeen baraaruu danda'u obboleessa koo baraaruu danda'u harka seenaa gallaa kun hin galu ko abdi maamiyee iskuti ganni yaada sina jedhaa hojii jirti galee sababa iqaamaa dhabiisadha biyya kana iqaamaa dhabiisadha iqaamaa jijjiiraaree ganni baraaruu dandeessu ganni natti qabaadha ajjira kuno seera sitti muraarti abdi mucaan kun tokkummaa iyyan danda'u waan saatii dheeraa iyyuu danda'u bibi ganni natti waraqata irraa jijjiiruudhaaf dandeetti qabaa isaa jiru dafqa mucaati dandeettiin qabdu waraqaa mucaa kanarraa jijjiiruu dandeettiin qabdu hojii galcha kaagattaa'ee hojjetachuu qaba jijjiiruu dandeettiin qabdu abdi waraqaa mucaa hojjetachuu qaba hojii galchuun irraa eegama hojii galcheera moo galchine faltee waraqaa mucaa kana jijjiiruu galchineedhaan hojii galchuu akkamitti ragaa isaa fuudhanii ay malakata immoo ragaasa akkasii immoo bakka hojiitti galchan dhaqee kaampaanii keessa dhaabadhe galche jette amma dhukkuba qabaate fakkeenya overleetanii si erga irraa fuudhitti dawwali kaampaanii irraa jijjiire amma dhaggeeffadhu dhukkuba qabaate tokkummaa waa'ee seera biyya kanaan beektu isa naaf walitti bu'a kunoo ganni overleetanii si erga irraa baasitti dubbilee haqarratti haqarratti dhaggeeffadhu yoo feete manatti garuu cubbuun sitti hin godhu dhaggeeffadhu cubbuu miti tokkummaa overleetanii si erga hin jire irraa baasitti bilbili oomsi dhaggeeffadhu hojii galchuun kun dhagaanii kun isaa ofirraa kana saleera bar kaampaaniitu sun ofirraa kana saleera isa beeka maaliin godhadhee na keessatti qabee hidhee wajjin hojjetaa na keessatti qabee hidhee wajjin hojjetaa dhee naataa tun libdaa thank you jecha keetiif galatoomi thank you maallaqa kan nuti barbaannu jecha isaan namni rikardi godhaa jirtan baay'ee gaarii rikardi gootanii abdii mucaa kana baraaruu danda'a ummata keenya kabajamu abdii dawwaluufi danda'an abdiin mucaa kana akka biyyan galleef baraaruu danda'a isatu qabsiisinnaa laata hidhee shakkii keessan seene jechuudha gaafa nakkaatti nu arrabsu isatu shurxaatti ergee qabsiise waan jedhu awwala jalan dubbatin hin dubbatin na jalan dubbatin si galee amma sani nu arrabsu amma silaani wallolla haqarratti mana walitti kumna boleso wallolu osoo hin taane mana natti kuboo dandeesse haqarratti garuu cubbuu sirran qabu yoo dandeesse mana irratti kuba haqarratti yoo dandeesse mana sirratti kuba haqarratti jechuudha sii galee haqarratti garuu cubbuu sirran keenya jechuudha cubbuu sirran keenya dhugaaf immoo abbaa feeneef hin jilbeenfannu hoo malee kan samaa gadi bu'e dhugaaf hin jilbeenfannu aboo warra mubaarik kana miyuutii godhaa ektiraa kana miyuutii godhaa jiru sinii galee isa kanaafi innaatun maaliin kunii gaafa maallaqa namarraa fuudhu hundi namaa maaloo koo jedhee namarraa fuudha. Gaafa si arrabsu immoo naasum maaliin jedhama abdiin utuu mucaa kana baraaruu danda'u maraataa ta'uu fedhe ganni adda baaftee nutti himteetti yaada si waan jijjiirtu hin qabdu abbaa feeteen sodaattu wanti fedhe balaan fedhe bakka kaansa maayii gabbuunaan hin beeku kan callisaa ture abdiin mucaa kana akka qabamee biyyan gallee baraaruu danda'a amanee fudhe kan kunoo ganniin seera chiibeetti irratti himte ashmurii wanta nuti sodaannee daarii dubbannu hin jiru sinii galee yoo maallaqa namaa nyaatanii immoo maal fiddaa maallaqa waa gochuu hin dandeenyu akkas jechuu hin dandeenyu ta'e ijoolleen biyya irraa dhufuus waa laallataa deemaa jechuudha. Galee malee otoo biyya galuu baate mucaan kun seera Dubaayeen hin gaafachiisa. Biyya galee malee akka seera Dubaayetti hin gaafachiisa. Sigalee rabbitti abdiin gaafachiisa jechuudha. Hin gaafachiisa biyya galee malee sigalee inni kuni baratamee jira tokkummaa laal wanni kuni baratamee jira keessattuu arrabni kee dubbatu dubbadhu mee ilmaan Oromoo biratti baratamee jira
sigale assalamu alaikum asifu ingatu zor jedhani san illallan biyarra gize fidan gani rakko qofa sawra malgona gurba kanaf ka jedha abdi malaga kennu da ka furmaani jiru malaga sade bisu okay amma kafin ko gani amma gurba da fi bizan ku tame dubai ti de bi undanda da amma wanta godamu indanda indanda bablo ke tonde samichar malaga sade amma ke sa wantin ubadde jechi sa wal fallasa awwala sababa dhukuba antini darbu dhabe dhaafi yu biyya galfame jed hayye gurban kun erga dhukuba sababa dhukubaatiif wanta kana jede akkamitti hojii ji'a meeqa bakka meeqa jijjiirachuu danda'e akkamitti galchuu dhiisanii kaampaaniin hojii hojjechiisan kan jedhu abdii irratti gaafii kaasu jechi asuma irratti wal faallese waan ta'eef abdii yaada kan hundee bisu taanaan uummata keenya kabajamoo hundi keessan kumni lamman kun abdiin akka rakkoo qabuuf maallaqni mucaa kana akka harka jiru deebinuun kennu taanaan namni kumni lamman kun amanuu qaba namni biyya doolaara kuma meeqa doolaara kuma abdiin deebinuun kennu taanaan dhaggeeffadhan mallee ittan bilbilan abdiin deebinuun kennu taanaan maallaqni mucaa kanaa dhibbatti kuma 300 sana abdiitu qabsiisee mucaa biyya galchee mucaa dhowwatee jechuudha in deebisu taanaan yaada uummataan deebisu taanaan mucaadhaan yaadan deebisu taanaan mucaan akkana taate jedhee haqa mucaatti himeen deebisu innaatun maalii jedhee arrabsee nu arrabsee deema yoo ta'e abdii hirka jirti ofitti ammeessa waan ta'eef amma sadii doolaara 2000 wayi birrii mucaa adeebisuu fi mucaanis biyyumatti yaalamee hojiisaa kara sammuu isaatti akka deebi'u gochuudha malee waa tokko erga sababa ta'ee wanta kana biyyaa baasee gurbaan sababa isaatiin kana hunda ta'e abdiidhatti gaafatamaan birrii fudhatanii ittiin immoo akka barbaadan innaa taachuun labdaan sun hin ta'u birriin isaa deebi'uu qaba 2000 wayi gaafa birrii gochuu amma abduse haati warraasaa mucarran dhibbaa keessa irratti dubbatin jetti sagaleen harka jira WhatsApp irratti share godhe sagalee fidaa qoy mucaasa kanaan intala kanaanii haati warra asfaraarraa jechuudha dubbachuun dhiise si galee mucarran dhibba jechi kee mucaa akka dhibbaa irraan geenyu nu godha biyya galchan kaa mucaa qabsiisanii maallaqa irraa fuudhanii si galee mucarran dhibbaa kaa irratti dubbatinii kun jaralattis dhibbaa fide waa tokko intiniin jedhu abdiin kana booda amantummaa ummata biraa qabaatee waa hojii kana keessatti isarratti dhiibbaa fida birrii xiqqoo kanaaf jedhee ummata biratti intineetuun hoonyaatonni namatti kennaa namni of eeggata malee mana booda abdii hojii keessatti ta'uu amanamummaaf birrii kana ofirraa deebisi mucaadhaaf dhukkubsataadha birrii mucaa kun waa tokko siin deebisiif biyyatti kabajee bar daarektiin itti bilbile bar abdii jedheen daarektii kabajee obboleessa koo obboleessa koo itti bilbile ollumatti olaa kabajni boro takkaa waltunneen beenno yeesi no innatu maali amma gurbaan yoo irraa beete nama haasaa keetu walla jalaa faallise ilaamee abdusse qoy ani an sodaana maan qabu miidiyaa irraan jiraadhu wallahi hojii akka barbaadetti miidiyaa irraa hojjetee jira asarta miidiyaa irraan wallahi gaafa asfaraarraa dhiisi dhaggeeffadhu ila gaafan sitti bilbilu abdii obboleessa koo akkasi kabajaan jecha tokko maqaa keen xureessine hin nyaatte siin hin jenne tokkummaa ajandaa barbaadaatti already an ajandaa barbaadaatti an ajandaan jaaladhu obboleessa koo dhugaatii barbaadde namni kun maallaqicha deebisi nan baafadha keessa wallahi summa wallahi gargaarsa sila gargaaruudha birrishin hin kennu maalin maallaqa mucaarraa fuute takka dhufee gaafachuu hin danda'u maalin maallaqa mucaarraa fuute bara obboleessa qabda obboleessa kiyya bormataa keetti ilmoo keetti fudhattee galtaa bara nakki eeyyee wanitti balleessa fudheen gala bar wallahi rabbi kiyya tokkicha rabbiin wallahi tokkichi kiyya shaahid rabbi tokkichi mucaa kanatti balleessiteetta naa amani wallahi wabillahi balleessiteetta abbaa maalirraa beektaa kakattaa tokko ganni seeras nutti maarti seerachi nutti himte ganni seeras kan natti himte nama fidaa jirta achi keessaa nama fidaa tokkoffaa haasaa waliin dhaate sababa dhukkubaanuun jettee rabbi si qabe jechuudha sababa dhukkubaa kaampaaniidha bahee mombaan mucaan obboleesso sababa dhukkubaa miti kan inni qabame situ qabsiisee biyya galche natu qabsiise maasha Allah maaltu qabsiise hambisuu dandeessa seerri akkanaa biyya kanatti hojjetu abibi nama qabsiisuun biyya kana keessatti hojjetu hambisuu dandeessa ba hambisuus hin danda'u qabsiisuu hin danda'u mana hidhaa keessa teessee nasroo lakkisumma wallahi guyyaa takka narra bilbile wallahi qoy kan kee qofa miti kan saa dhaggeeffannaa qoy ittiin bilbilanne mana hidhaa keessa arraba si dura du'a sobarran kaayi tokkumma ajandaa barbaaduu nan tokkumma ajandaa barbaaduu nan jedhe dhugaadhaaf deemta tuutaan ajandaa barbaaduu ajandaa yoon barbaade tan gammada bar haqa miskiina akkana danfite biyya keessatti bar haqa bar biyya Itoophiyaa keessatti teessee bar
dhagaa baattee kana walitti qabatte ajandaa kana barbaadee jennaan ganaan barbaadee fi dabar miskiinaa dhaabbadhee ajandaan barbaada taanaan ganaan barbaadee fi dabar. Rakkoon qabu barbaadee isa namni hojjete humna hin qabdu sagalee hin qabdu jettanii isa sagalee jettan